Meeshaalee biyya alaa irraa yookiin kaargoo jumruukaan ergame akkamitti akka fuudhamee fi chaalenjii hedduu keessa akkamiin akka tarre akkasuma immoo haalaan jireenya biyyaa akkasuma mootuyyuu Finfinneen maal fakkaatti kan jedhu walumaan kan daawwannu ta'a. Namoonni haaraa taatan sabskiraayib gochuun warri maatii koo duraanii taatan ammoo laayik sheer godha viidiyoo kana waliif qooda. Meeshaalee namni jiddarraan irratti ergatee kaargoo baasee jedhe kiiloo 300 waliin kan daawwannu ta'a. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kuni qe'ee Tufaa Munaatii hundiyyuu suuta waliin haa ilaallu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutu. Meeshaalee dhimmaaf jechuun Finfinnee deemaa irraa ganama subii kana meeshaalee namoonni hedduun maqaa kiyyaan kaatan namni 5 isa san baasee mee hagam haga nama fixuu fi biyya bituu moo biyya alaati galchuu walumaan kan daawwannu ta'a. Yoo haala naa mijate viidiyoo isiniif godha. Asumaan qilleensa bareedaa kana ilaala. Qilleensa ganama yoo danda'e imala irratti viidiyoo isinii godha. Ammaaf karaa deemaa jira. Baay'ee isin jaalladha Oromoo koo guutu. Kunoo erga deemnee ganama baanee ammootuyyuu maashaallah Shaashamannee irraa ganama sa'aatii tokkotti kaane sa'aatii 12 yoo kalaawu Finfinnee geennee jirra. Finfinnee seensa Finfinneeti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Meeshaan akkam akka ta'e maal akka ta'e yoo haalan naaf mijate isinii waraabaa. Immootuyyuu iddoo deemee bakka dhaqe hundaa isiniif waraabaa. Hundi keessanuyyuu hanga xumuraatitti na wajjin turtii gaarii taasisa. Ammootuyyuu viidiyoo kana namoonni ilaaltan sheer, laayik, sabskiraayib walii gochuun san qofa osoo hin tahin meeshaalee adda addaa ajajachuu dandeettanii. Lakkoofsa bilbilaa kiyyaa Duwwaa 9 78 15 72 75 Waatisaappii, Teelegiraamaa, Iimoodhaan na dubbisuun dagatinaa isiniin jedha. Mee amma erga achi oollee bullee sagalee irra isinii qabaa jira. Borumtaa fajrii salaata fajrii baanee bakka kaargoo yookiin meeshaan itti ergamu dhaqne baay'ee waan isin dinqisiisaarraa viidiyoo waraabuu hin eeyyamanii dhoorgadha yakka akkasuma suuraa fudhachuun dhoorgaadha. Garuu akka ragaatitti kana qabadhee isinii dhufe. Ijoolleen hedduu warroonni meeshaa biyya alaa irraa bittanii galchitan hedduu ulfaataa. Hordoftoota fi kabajamtoota hiyyaa qaraxatu jira, achii bittatu jira, waan nama yaachisaati. Garuu akka dhuunfaa kiyyaati achii bittanii hin erginaa. Waan bituu barbaadan achumatti bitadhaa. Biyya keessatti meeshaalee tahee waan barbaadan hundi isaa akka isin feetanii fi akka barbaadanitti biyya keessa ni jira. Inumaayyuu daran caalee jira malee akkamitti isin ibsuu danda'a? Meeshaalee asitti isin argitan kana jechuudha. Maallaqni inni ittiin bahee kan inni achi ittiin kaahame achirraa ammootuyyuu achi keessatti guyyaa 2-3 wallaahi wanni an arge maal abbaa wanni galfatan sun namatti hafuu wayyaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kuni ammootuyyuu viidiyoon wanni isin beekuu qabdanii qe'ee Tufaa Munaa Finfinnee amma bifa haarayaan haaromsan. Ergaa jechuudha beellama borumtaa qabadhee jedhee galgala san jechuudha akkanaa gara asirii irratti qe'ee Tufaa Munaa haala kanaan kan miidhagdee baay'ee bareeddee jettee xiqqoo achi dhaqee viidiyoo isinii waraabee hedduu bareedduudha. Garuu namoonni viidiyoo nama waraabuu fi akkasuma mootuyyuu akkaataan viidiyoo itti waraabamu haala natti mijanne kun gara galgalaa akkana sa'aatii 5 yookiin ammoo akka Itoophiyaatti sa'a 11 hawaasni hedduun achitti wal gahee iddoo bashannanaa turistii akkasuma immoo suuraa fi gammachuu hedduu achi kan dabarsanii baay'ee namatti tola. Hedduu gammadee isiniin jedha. Garuu ammootuyyuu gammachuu kana hundaayyuu wanni kaargoo isin keessa balleessaa hedduu ulfaataa dadhabbii hedduu qabaa. Qe'ee Munaa Tufaa baay'ee bareeddee jirti. Dhugaa dubbachuuf hedduu natti tole. Inshaallah yoo haalan naa mijatee rabbi naa laafisee jedhe guyyaa takka dhaqee bashannanuun kiyya waan hin oolle osoo gara galgalaa isin daawwachiisee fa'a baay'ee kan bareedduu fi hedduu garuu hin qorriti Finfinneen. Ani waan akkasii qorrituun sehu Finfinneen akka qorritu mee eenyuun faatu beeka? Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kanaan namatti tola baay'ee jechuudha. Asuma buhaaraa itti bashannanaa. Garuu ammoo asirratti kan isinii himu ijoolleen keenya hedduu meeshaa biyya alaatii warri galchitan kaargoon ofiin miidhina ofittiin taphatina. Tokkoffaa irratti meeshaa ni bittanii, lammaffaa irratti ammootuyyuu meeshaa akkatti kafaltanii galchitanii, sadaffaa irratti qaraxallee ammootuyyuu hedduu waan ulfaatuu fi adaraa keessan meeshaa hin gaa'inaa isiniin jedha. Amma sirra deebi'ee adaraa meeshaa achiin galfatina. Fakkeenyaaf amma firiijii tokkicha litira abbaa 260 kuma 26 qaraxan
Asitti ammoo inni 36,40 jechuudha. Mee ilaala achitti ka bitamuun warra amma Jiddaa ijoolleen ergatanii jedhan riyaala 2,000 fi wayii hanga manaatitti taaksii feesisuu homaa homa wajjin kan ittiin kaahanii. Kanaaf hundi keessanuyyuu viidiyoo kana warri ilaaltan warroota hiriyoota keessanillee meeshaa adda addaa ergatanii dhiisaa hin ergatinaa jedhaanii biyya bitadhaa biyyatu caalaa baay'inatti tole qeemunaatu fa'a. Hedduu bareechanii jiranii hundaafuyyuu rabbiin hundayyuu jechuusuuf finfinneen hundi akkanatti toltee namatti tola. Garuu baay'ee qorra hedduu hin qorraa jaakkeettii kombortaa guddaa uffadhee sanirraanuu ammootuyyuu baay'ee natti qorre jechuudha. Kanaaf dadhabbiinis hin jira gammachuulleen hin jira akkasuma immoo aariilleen hin jira. Waa hedduu wal qabata deemsi finfinnee taraa kanaa yookiin dabaree kanaa jechuudha. Maaliif jettanii yoo na gaafattanii as yoo dhuftanii jettan hedduu bareeda. Turistii adda addaa calisa. Turistii ijoolleen na jalaa dubbatee dhiifama isiniin jedha. Turistii adda addaa iddoo adda addaa babbashannantanii lallaaltanii ijjummaanuu jechuu ijji keessanuyyuu ni bohaara. Garuu ammootuyyuu bakka kaargoo san dhaqee achi dhaabataan fajrii irraa haga galgala ishaayii boodatitti achi dhaabattanii san qofaa miti dadhabbii ifaajee waan hedduu qabbanaa beelaa maaliidha maal isinitti hima. Gabaabumatti warroonni meeshaa hin ergatinaa isiniin jechuu barbaada. Ammas warri meeshaa adda addaa na gaafataa jirtan keessan dhuftanii ajaja keessan qofa isinii guutuuf ani qophiidha. Ammootuyyuu warroonni gaafii adda addaa eessa jiraatta jettanii na gaafattanii ani Arsii lixaa jiraadha. Garuu ammoo bakka isin barbaaddan hunda haga Finfinneellee geessaa jirra. Kunoo Finfinneellee kaargoo ergatanii jedhan dhaqnee fuunee baasnee isiniif galchinee warraanillee geennee guyyaa lamaaf isinirraa badee viidiyoon isinii deebi'e. Ammootuyyuu akkasuma ajajoota biraa ajajoota akka soofaa algaa firiijii kaleessa amma firiijii babbareedaa wayii bitee jira. Yoo haalan naa mijatee jedhee viidiyoo gad isiniif dhiisa. Yoo haalan naa hin mijanne ammoo asumaan nuuf kolchaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya ilaaluudhaan sabskiraayib laayik sheer godhaa waan barbaaddan ajaja.